Ay, isa tani. Laadii si galaanni hafuudha dawwitee nama si cabsuuf deemu galaanni hafuudhu ati yoomuu gammadi jiraadhu jiru ta'e keessatti barati du'aa yaadaa fi abbaa keetii qabda du'aa Oromoo guutuu qabda. Isa tani. Namaaf nuti namaaf gaarii yaadna gizmoo hundaa'u. Habibti hedduu walirraa bareeddanii amata akkanaa inshaallah ilma akka keetii akka ibsishaa akka nuuf iddee dhuftu abdii qabna. Inshallah. Inshallah. Aruza gari habibti. Shukran. Afwan. Makki bakka inshallah gizibraa walitti deebiin rabbiin waliin umurii sin haa dheeressu. Ammoo nama obboleeyyan keenya kanallee warra sirraa fakkeenya fudhatu rabbii isaana taasisu inshallah. Rabbi of isaana beeksisu yennaani warra akkasuma gammachuu namaa irratti gammadee gadda namaas illee waliin gaddu rabbiin waa taasisu nama wal qeebuu miti. Akkasitti gaa bultiin keessan bultii khairii bultii gammachuu bultii barakaa rabbi isinii haa godhu horaa bulaa deebanaa wajjin galgala gahaa harrii filadhaa siin jennaa habibati. Hayyee khairiitti. Guys, boru YouTube isinii hojjannaa YouTube irratti waan isin waliin haasawnu jira. Waan nikaa keenya irratti ta'e isinii himnashi gaafa yoo yaadattanii Hai Oromoo tana wallahi by the way nikaa erga godhanii turee jira jechuun gaafa inni biyya deeme san nikaa godhame sinigale biyya warra kiyya bira dhaqee nikaa godhee san booda nuti akka miidiyaa irra ba'uu hin barbaanne ture sinigale because nuti isinaa yoo yaadattan ibsaanuu ijoollee waliin ijoollee akka mushirratti uffata addaa uffatee hin dhayne jechuudha. Saayiboota isaati wajji suufa wal fakkaatu uffate. Maaliif yoo akka tasaan viidiyoon illee baate miizee namaatti takkii sargii namaa dhaqee akka jennuuf jechuudha. Anna wallahi minishaa hunda dhaabni sinigalee nikaan kiyya akka sargiitti godhame arkitanii jirtanii nikaan fakkaatu sargii fakkaata. Nikaadha by the way sargiin ganaadha isinigalee sargiin ganaadha sun nikaadha isinigalee. Amma minishaa hunda dhaabnee poolisii hunda finne akka namni viidiyoo waraabneef jechuudha. Amma kana YouTube irra isinni dubbanna amma asirratti dubbanna. Wanta Oromoon nu goote sammuuta. Viidiyoon numa baate gaa kaade yoo arkitanii dhuftanii wardaan hundi mana banattee taphattu. Ani binuti mucaan lakki sargii namaa dhaqee jeetiin namni meeqise naqab sargii namaa dhaqee quban qabu. Ininis quban qabu. Waamee gabar kaadnee maaliif isin galee nuti waan arrabsamnee jirru waamee ka jedhamnee jirruuf akkanumatti osoo nuti poostiin godhii waxuwaxa akka jiru hin barbaanne isin galee. Garuu viidiyoon baatee bar nuti tutu kaadee malee baatee jirti mi guys eessaa akka bidanii baatee guyyuma baatee sanuu nuti gaddisne aslan namaa wal kaannaa barmaakii fi ibsishaan waliin fuudhanii walis hin fuunee nuun jiran ni kaanna fuudhan sargii isaaniiti beekaan nu dhossan malee jennee irras guddaan ni saddayne namni seeneetuma akkana godhanii beektaa tokko seeneetuma nyaamaa kinaan jee bar sargii tantee ni deena jennee saan nukuttee bar baddeessaa jirra jee gizee asirran na'u uummanni hooblee nagabeeti laayifii kana udhee ol darbeeti hooblee deebee sammuu mucaa uummanni iccatiin baate mucaa suuta yeetuma gabbuuse jechuudha. Wallahi waa isii maqaa keetiin isin waliin fuutanii fi wal fuudhan irratti qabdii qabsiisee ture. Namni kunis naa kenne namni kunis na dorgate guyyaa ibsishaan nas dhufe guyyaa idaa sanii wanni guddaan isin wal arguudha. Ani wallahi gammachuu keessa miciyyoo namatti teessu uleedhaan tumee jee iyyee jechuun wallahi innan gammadu hedduu takkan gammadee waan akkanitti si jaaladhu akkanitti si lamaa walitti wal madditti argu kiyya jaaladhu takkaa gammachuu akkasiin agarre hedduun gammade wallahi maakitiyya bareeddu
heddun si jaaladha akkas inshallah aruuza keetillee gaa guyyaa guutuu nu afeeriyayya kaayiroo kan si jirra waan ta'eef Gana aruusni ammaa miti aruusni baay'ee takka keessatti qopheeffamu hin jiru waan maqaa qabdu waan barbaannuuf obsa aruuza amma hin jirjirina because maatiin kiyyaaleen akkas dhufu waan barbaaduuf kanaafuu aruusni amma godhama jettanii warri yaadaa jirtan amma miti aruusni inni tura xiqqishoo jechuudha namni baay'ee takka keessatti aruuza akkasitti godhamuu danda'u yoo aruusni hin goona obsa maaliif laazima hin goone jechuudha aruuza ashmuwaxxaxxis hayyee bareedu teenya huma takkisu maatii nutti gaffidetti nuti sirraa qeeballaa ammoo guyyaa san yaamicha warra kaayiroo keessaa nu nambisii wajji jirra waan ta'eef Aara nam takka wallaa Oromoon kan taasiitii miti biyya birarraa illee dhufti. Takka naaf taate. inshallah wallahi umrii nuuf dheeradhaadha yoomiyyuu nu jiraadhu gammadi inshallah siifi gaddi waliin argin hedduu si jaalanna waan ta'eef Teletoomi bareeduti. Shukran. nama si jibbu caalaa ka si jaalatu turre guddaadha Shukran galatooma. hedduu takka nuuf galatoomi atillee ni hayyee bareedduuti yaffataa jee nu jiraadhu Chaarjarri kiyya cufataa jira guys. Innaan numee waa'ee isaan irratti namni yuutuuba nu dalagaa warri jettan lakkoomsa takka tuqa isiniif hojjannu moo akkami? Yaa miira keessan laalleeti jechuu miirri keessan akkamii? Isintu warra nu jaalatan qofaa fi baay'isawee isinii hojjannu waa'ee ni kaasan irratti. Okay, bakka boru nu eegaa shi boru nu eegaa. YouTube irratti boru nu eegaa akkasuma YouTube keenya subscribe godhuu hin irraanfatinaa shi. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك يا كم نجا. عثمان يا عثمان شكرا. أكم نجا فضلا. جرستاجر. شكرا. الحمد لله رب العالمين. Gambar nature gak gambar nature maki tenya. Acelem. Ini ada time kagapan sih mungkin. Mana tim turte? Yaro nama laman orlay itu berani. Yaro laman orlay itu sama sih gapan ini. Harusnya kaisa yomi dia sih gapan cuture. Ya. Ya dan negara haye. Harusnya kaisa yomi. Oh sih, kaisa yomi. Ibsan ni jirai sinin cewar guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa bifti. Nagaa qabda. warahmatullahi lubbu baga gammadee Shukran galatuma family. Yusra karaa bulaa warra wajjin baara warra wajjin rabbisnaa godhu haasidaa itti rabbisnaa qabu amin rabbi yaada muraasa keessatti haa godhu. amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Yusra, akam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maki nagaa mi fayyada. Alhamdulillah wallahi kamanti. Wallah alhamdulillah, congratulations, mabruk. Shukran. Ki wallahi baga gammadde. Maki jabe isi du'aa nu godhi nuti.
Hayyee. Ijji teenyatu nu isinirraa haa baatu du'aayi nu godha. Singilii maraatte bakka xiqqoo malee nama meeqa TikTok dallate. Ara hin dallatinaadha guys. Nama meeqa dallate. Dammoo waa'ee nikaa keessanii sanii hedduu irra nu hojjechuu qabda. Ni hojjenna wallahi akka ajaa'ibatti hojjenna. Ani guyyaa san nama ichi jiru naa himee gandoora ummaatii ijoolleen hedduu naa himanii kakatanii naa himanii hin amanne ture sigalee afaan keetirraa hin gandagoo jee. Atillee nu haattee si gaafannaa. Nuti jechuun beekaat akkas goone sigalee. Gaarii gootan waa hunda caalaa waliin dhufuun waan nagayaa takka karaa halaalii waliin dhufuun illee qabbana takka. Warri hinaaftanillee numa gubattan warri gammaddanillee numa gammaddaniin jaani baga rabbi si gammachiisa. Shukran galatoomii suraa. Wallahi inshallah asitti kadhaabbatu miti hanga dhumaa gammachuuti hanga dhumaa rabbi si godhu. Shukran. Oromoo nutilleen hedduu lafaane hedduu jaalannaani maakii ibsaallee akkasumatti hedduu jaalannaani baga wallu arkanii yeroo takka if qabaatuma ija teessan qabadhaa maashaallah irraa if keessaa baatuma koomantii guutuu maashaallah girgirii godhaan isin jaa ifama wallahi warri amantii biraa yoo jiraattanillee ija hamti isinirraa haa qabu nu jaani wallahi hedduu si jaalanna maakii ammallee hedduu si jaalanna. Shukran. galatoomii ammallee bakkaan siif haa ga'u inshallah isinitti hin dheeressu gamanumaan ture godha galatoomaa isin hundinuu maashallaadhaan girgirii irraa kaasuu qabdan. Sigalee ijaan nama hanga nama dhaabbattuun beekanii abbaanuu budaa ofitti ni ta'a jaanii maashallaa irraa jaa. Shukran galatooma. Maki Usman. Naam. Kii bakka gammattee baga walumaanuu gammanne buutee jiraadhu bakka nagaatti. Hayyee. Galatoomii. Maayikoo ishiteenya galatoomina galchuu keetiif baay'ee galatoomi. Nuuf jiraadhu waggaa kuma nuuf jiraadhu rabbi ubii dheertuu isiniif haa kennu horaa bulaa nama taa'achiisaa sadii taafaa. Rabbi yaada muraata keessanitti guutuu haasi taa'estis rabbi isinirraa haa qabu. Iyyee isin laalta cilee bishaan buute rabbi isinirraa haa godhuuti akka somaa baay'ee si jaaladhaa sitti haa tolu lubbuu teenya. Amiin. Shukran galatooma. ما شاء الله تبارك الله. مايكي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجلنا ينجرو. سجلنا يريها. سجلنا ينجرو. Nijira. Woi sagalee ngiyan jiru. Hinjira la, nijira malee. Nagaa maaki? Nagaa wallahi Fayyaadha. Nagaa. Tole maraba. Litorki Itoophiyaa gaay. Ammallee Itoophiyaa hojjetame. Faamilii harkitanii? Okay, litorki kiyya badaadha. Baga gammaddee siif ibsi shaan keenya bareedaan ijoolleen umurii irraa geessaa nuuf qabaadhaa bultii barakaa jaalala qabdu isin eebbisnee jirra. Neetworkiin kenna. Kiyya. Daawwattoota keenya sagaleen isin jirtume? Isin dhageessanii horii yeroo jira.
Qoyme. Amma ni jira. Ni jirta. Sagalan kaya ni Baddo aye. Wanti da. Oleh marabba. Si gammanne jirra isinif gammanne jirra sibsishalle umri dertu baraka qabdu adawi taysan faana khaysan jala hamtu rabbi sirra qabu ora dagaga mayra lalisa faana walitti rabbi sina tolchu rizqi baballo ilman gaggari babbareeda rabbi sinifa qannu arus bayni wa yomi hiddini sintumna enna hiddini wadu bani beyde gizeru bahan gizi aruze ban hiddi waltu man hiddi da yomi sintumna Hiddi ma. hiddin beytu Hiddi malin. hiddi takka jira hiddi yani wadi tikko takka jira takka timatim takka namatuman me warri beytan hiddi gizi aruze ban hiddi namatumani hadara hiddi sanna rani rambatina warri ji Networking kiya ni jira garu. Nakovalchis. Stand guys. Ini ngoblam mal tadi je. Hai. Hey family. Networking kiya ndelo bolai. Assalamu alaikum Akush. Hinjuru guys, mana hinjuru bar. Suuta waamini. Ai suuta waamun isa. Na ajajjannu mana ajajjani moo akkana godhi akka nan jechaa jirtan bar. Hindi guys, mana jechuu barbaaddaniti. Inni yoon suuta dubbadhee yoon suuta ibsa hin dhukkubsatte maal taateeti fayyaan qabdu bakka na jalaa dhukkubee jira. Yoo hin tattabatiin kokkoofliin rabshaa hin godhin maal taateeti yaabaun maal taateeti jeerrifataa'u. Namni hundi amala addaa waliin namni hundi bara akkuma biraa jaalatame akkasii jechuudha. Jirtaa maakiyyee baga jiraatte lubboo. Galatoon bireeddu koo jiru. Baga gammaddee baga rabbi sin gammachiisee baga rabbi waliis sin ga'e. Dhugaa gammachuun isin gammaddan caalaa nutu isinii gammade. Rabbi umrii isinii haa dheerachuu. Amiin. Horaa bulaa dagaagaa akkanumatti nama harrii filattu isin haa godhu rabbiin. Nama akaakilee fabaabilee argu isin haa godhu waliin. Rabbiin addaatittuyyuu jechuudha. Ibsachuu hin dandeenye beektaa gammachuu kennu keessaa abbaani gammachuun nuti gammanne. Galatoon beeksisuu ijoollee Oromoo. Hundi keessanuu mabruuk jedhaanii asirratti maashaallah jedhamee azalatti ilaali warri azala deemtanii jechuudha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maashaallah irraa jedhaa waan namaan jetta silaan dhabdaniif hoo mee maashaallah jedhaa waanuma namaan jettanii dhabdan.
Maakisha gaba gammadde obboleettii ya qaalii congratulations jedhee jira. Gammachuu guddaa natti